نور قلبي إذا كبسي فني كرجمت بريت بانني إساني برخدا سر الجنة سلا دكان خيس داباني نور قلبي إذا كبسي فني كرجمت بريت بانني إساني برخدا سر الجنة سلا دكان خيس داباني إساني برخدا سر الجنة سلا دكان خيس داباني السلام عليكم. وعليكم السلام بابا. أنا ما واسي بريس جرو لفتي معلومة أنا بريس جرت المخي ولا لو تقوتك كسلا ودمان في بابا خيه يا تعتقى أسكر قلع كستانان سيناها لام بريدو تكانسي فيما سينان الراتونيس قن مجباتو قنو هذا تشيسوتا قصب نساء رمولا سيناتنا الراهلي واحد دبرت جئتين ياد المخية أمو مناف أوديسي بابا خيه تولقى المخية سرنا جكس haaluma uumama lafaatirraahu akkuma jiisee kaasee quubsee beeleysee ajjeesee jiraachisutti gabroomseeti bilisoomsaas harqoonni gabrummaa saba yookiin biyya takka irratti akka hin waarre ragaan gola seenaati. Gaafa rabbiin qilleensa jijjiiruuf ka'ee hoggana cimaa hayyuu bilchaataa jiiraa dhagaa fi mukatti bu'ee yaada isaa galmaan gahaatu hawaasa suniif kalaqa. Nama cimaa jennaan namni qarayyoo saba tokkoo tahee saba saniif ija saaqu afoolaa fi seenaa sabaa kunuunsee ol kaayu qarooraa fi tarsimoo qulqulluu baasee lammii irra yaasu urramaa fi quuqama nama fi hasaasee haqu namni akka Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Khabir Mumayyaa kun jabaan rabbii ogeessan hafe. Hojii namni kun saba isaatiif gumaache qubee sabni kun ittiin barreeffaturraa kaasee hamma kaayoo fi akeeka artiin ittiin biqiltu shammadii osoo utubuu osoo fiiguu addunyaarraa gale. Ilma sabaaf tole hamman guddoon baanta suni. If duuba deebinee bakkarraa kaane barra yoo jenne namni sagal maqaan isaa dhawamu Sheekh Muhammad Rashaad nama bakka dhaqe cufatti tan Oromoo tana haba qaalu nama ejjeta isaa tolchee balaa itti banamtu cufa ejjannoon cuqqaalu nama alagaa abdii kutachiisee qabsoodhaaf waa hillen horu nama laafee osoon jigiin hegereef dhaloota qoru jiraachuun eeganna oolamne jiraatan akka isaaniiti. Seenaa Sheekh Muhammad Rashaad Khabir Abdullee Khabir Mumayyaa. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Faatuma Shurra Ahmad Yuusufii fi Khabir Abdullee Khabir Mumayyaa jidduu bara 1934tti iddoo laga Arbaa ganda Jarjaree jedhamutti dhalatan. Xintiin ganda Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee gama abbaatiin ganda diin yookiin warra amantii jechuudhaan beekaman. Abbootiin gama haadhaa immoo warra hayyummaa qabu jechuudhaan beekaman. Sheekh Muhammad Rashaad jalqaba barnootaa kan eegalan abbaa isaanii Khabir Abdullee irratti. Seenaa isaanii yeroo barreessan akkas jedhan. Abbaan kiyya dubara shanii fi ana qofa mana keessaa qaba. Duuba namalee dhiira biroo kan qabne odumana haajamuu ansi barsiisuu hin dhaqqabu asii fagaadhu beekumsa idaadhu je'een erge. Namni isa gargaaru namalee hin jiru. Duuba yeroo tana an guddadhee dachis qotee bunas wajji habaqaalee manallee wajji jaaruu eegaleetiin jira. Duuba ilmii barachuuf achi deemeetiin magaalaa Hirnaa dhaqee Sheekh Alii Badru irratti kitaaba fiqhii jalqabe. Eegasiin biyya Sheekh Muhammad Jaldii yookiin dhidhiibamaa dhaqee ilma isaanii Sheekh Ahmad Sheekh Muhammad Jaldii irratti jubad baradhee achirraa gara biyyaa ol deebi'ee Sheekh Ibrahim Bakar irratti tawhiida qara'ee abbaa haadhatii dhaqe. Hamma amata 20 ala deemeetiin baradhaa ayyuun irraa hayyama naa fuudhi je'een. Abba guddaan kiyya ayyuun naa dhaqee duuba ayyuun tiyya oduma boochuu ka'ii janna laaloo hin dandeenye narraa garagaltee imimmaan dhangalaasaa eehama naa kennite. Eega ayyuun tiyya naa eehamte boodaan gara abbaa kiyyaa kute. Yeroon abbaa kiyya dubbisuuf itti dhaqu kana waan mana jaaru jiraniif abbaan kiyya mana gubbaa jira. Naa ol waan jiruuf harka ziyaaruun naa mijoone. Deemuuf ka'uu kiyya itti himnaan naa hayyame. Duuba hoggaan biraa deemu hammaan khaarra biyyaatiin qaaruu
manuma gubbaa dhaabbatee na eega. Yeroo mootummaa Haayile Sillaaseeti mirgi hawaasaa waan sarbameef akka fadhiinatti Oromiyaa keessa deemanii barnoota barachuu hin danda'an. Sheekh Muhammad Rashaadii fi waahilli isaanii Sheekh Ismaa'il maqaa barnootaatiin hayyama haa fudhatanii malee karoora biraatiif biyyaa bahan. Karoora san isaanummaan hoggaa barreessan akkas jedhan. Biyya Arabaa reedessaa bitanne bombiidha wajjin waan hunda wajjin waan gartee barbaachisu wajjin jennee gaasee akaane achi qalbiin teenya achi dhayte sa'aan nu achuma jirti jechaa malee biyya teenya ni jirti sareen isaaniitilleen nu nyaachuuf nu as fiidi. Amaarri biyya teenya qubate horii isaanii eeruu nama Oromoo bubbaasanii taa'anii halaalaa eegan. Yoo horii kana tuyxe sin dhiisan guyyaa tokko oduun eeruu keessa jiru qaallittiin takka horii eeruu teenya bubbaaftee midhaan nurraa nyaachifte. Ka'een dhawee eeruu keessaa baase haati horii qabdu fiigaa dhuftee qottoo gama duubaatiin hamma dandeessu na dhowte. Abbaan kiyya achi jira waa takka naa godhuu hin danda'u. Haala kana hunda waliin laaleetiin ilma hindooyyee teenyatti dhaqee mari'adhe. Kaanee biyya Arabaa dheenee sa'aa harkaatii fi boombii bitannee Amaara karaa dabruun kute kana sa'aa takka keessatti namni tokko chiroo dhaabbatee tokkos harar dhaabbatee boombiitti darbinee ofirraa ajjeefnee achi booda akka feenin nagayaan karaa deemna waliin jennee wal taane. Gaafa san aqliin teenya xiqqoodhaan ta'an beeku yoo kiyya gaashkarre nam galman seelaman waala. Addunyaa galfadhaa bineensi yuuse arra waanuun tolchuu gaaraa wal guyse nafxanyaa Amaaraa yaata shanyii guse ciincaa qaama keetii biyya xiyyaana baase tajjattu turte. Sheekh Muhammad Rashaad Khabiir Abdullee ganna 20 hayyama fudhatee biyyaa bahullee haalli yeroo sanii kan biyya keessa jiru biyya deebi'urraa isaan booda aanse dhiiroo amata meeqaaf qabsuuf ala ture. Deebisaan akka dhufaa jiru kana ta'a. Warra gandaa garii dhaqee eegawaatti dhaammateen booda karaa qabsoo dukkanaawaa kan bakkatti dhaabbatu hin beekne keessa seene. Namni Sheekh Muhammad Rashaad wajjii deeminsaaf karaa seene ilma haboo isaanii Sheekh Ismaa'il baabura hadiidaa yaabbatanii magaalaa Dirree Dhawaa dhaqan. Eeganaa saahiba Sheekh Muusaa Addeellee kan maqaan isaa Sheekh Muhammad Rashaad jedhamu ziyaaranii achumaan gara magaalaa Adaree Biyyoo fuula deebi'an. Adaree Biyyoo eega seenaniin booda qabrii Sheekh Ibraahim Umar Gurbayyee ziyaaran. Haa jennu Sheekh Ibraahim Umar Gurbayyee kun eenyu? Haadha Sheekh Muhammad Rashaadiif abbaa guddaa yookiin akaakayyoodha turan. Umar Gurbayyee ilmaan 10 dhalche keessaa ati deemi ilmi bari ji'eenii Ibraahim kana gara Adaree Biyyoo ergi. Sheekh Ibraahimii fi darasoonni iturraa dhufan Adaree Biyyoo taa'anii ilmi barachaa turanillee yeroon tun yeroo Minilik waan taateef jecha Minilik Arsii cabsee itutti duuluuf deema jechuu hoggaa dhagayan darasoonni isaa wajji Adaree Biyyoo dhufan kun gara ituu duulaaf ichi deebi'an. Darasoonnichi qotan ichumaan cilee bishaan buute ta'anii hafanillee Sheekh Ibraahim Umar Gurbayyee kun magaalaa Adaree Biyyoo tana baratee asumatti oduu barsiisuu zamana mootummaa Ligi Iyyaasuu keessatti magaalaa Adaree Biyyoo tana keessatti du'e. Sheekh Muhammad Rashaadii fi Sheekh Ismaa'il Alii eega qabrii abaa biyyee isaanii ziyaaraniin booda Sheekh Bakrii Sabaloo bira dhaqanii beekumsa idaatanii eeyba fudhatanii achi deeman. Eeganaa Sheekh Yusuf Ahmad Bareedaa nama jedhamu bira dhaqanii beekumsa idaatanii gara hajjii fuula deebi'an. Magaalaa Biyyoo Adareetii ka'anii Jijjigaan Awbarreen Zeeyilaan kan sinqii waa xiqqoo malee harkaa waa takka hin qabne Sheekh Ismaa'ilii wajji imaltuutti fufan. Yeroo tana Zeeyilaan harka Ingiliz jirti. Achi halkan dhokochaa miilaan Jabuutii harka Faransaa jirtu seenan. Jabuutii hoggaa seenan suduudumaan karaa safaaraa yookiin imbaasii Habashaa tan Jabuutii jirtutti qaceelanii sodaa takkaan malatti jaynummaadhaan deemnee biyya Arabaatti barachuu feenaa baaza boronuu kan ja'aniin deebisaa nafxanyichi deebiseef akkas jechuudhaan barreessan. Tulluu boqqolloo abbaa keessanii gala wajji qotaanuun je'e warri biyya hafe qotuuf ni gayan jechuun deebifneef akka jedhu hoggaa dhabe Arabni hamaadha isin kholaasanii gabra isin godhatanii firraa kara biyyaa deebi'aanuun je'e. Arabni gosa nabii keenyaati akka jettu kana nu godhaa waa hiyyaan nu jenneen waan jedhu wallaalee callise
namni Somaalee tokko kan safaaraa Habashaa keessa dalagu isa biraa kottaa je'ee harka nu qabee nu gabbaasee qaadii Jabuutii kan maqaan isaa Saqqaaf jedhamu bira nu geessee jarri kun karaa deemanii warri Yaman akka dubbii irraa laaffisu xalayaa katabiif je'een. Qaadiin Jabuutii jarri kun Habasharraa hajjiif deemanii waan dandeessaniin gargaaraa jechuudhaan xalayaa nu barreesse. Warra Jabuutirraa sinqii dooniin horru argannee doonii horre. Abbichi doonii isin baazaboora waan hin qabneef asumannarraa bu'aa je'ee odoo dabaab hin gahin qarqara baharaan nu buuse. Bishaan baharaa nu liqimsuu gahuus nu daddarbaa xarafan nu baase. Dabootiyya tan amata dheeraa uffadhe ta bakka hedduu walitti qoybamte harkisee baasuu dadhabnaan bahara keessa dhiisee biraa kute. Yeroo tana nuti nama afuri tokko Somaalee tokkos Arsii lama immoo Ituudha. Oduma yaanuu maghribni hoggaa gahe magaalaa Dabaab jedhamtu seenne. Achuma bullee ganama karaa magaalaa Huseeniyyaa jedhamtu deemus seenne. Odoo karaa yaanuu ashkarri Yaman Tulluu gubbaa waa eegu nu dhufee eessaa biyya teenya seenuu deemtan biyya timirraa yaatan baazaboora keessan mi'as kannaa nun je'e. Nuti Habasharraa yaana nama akka keenyaa kana mangistiin baazaboora hin kannituuf. Warri ala deemee Azharii fi Beeyta Zabiiditti waa barachaa jiru hundi akkuma keenya dhiisaadhaan deeme malee waa karaa seeraatiin hin deemne. Habashaan nama keenyaa kanaaf baazaboora hin kannan. Akka isin dabarsinuuf maallaqa kannaa nun je'e. Sa isin islaama jennee isinif baqanne isin maallaqa kannaa nun jettanii. Meeshaa bombee fi sa'aa fi kanaaf achi dhufne asitti immoo nurra barbaadane maallaqa. Ayniin teenya gaafa san xiqqoodha. Yoo biyya arabaa dhannee numatti as kennanii fudhannee deebina jechaa malee horii nurra barbaadanii iyyaan. Magaalaa Huseeniyyaa irraa kaanii magaalaa Zabiit seenan. Magaalaa Zabiit sana keessatti hawaasni magaalattii waan diimtuu takka dukkaana irraa bitatanii afaan kaayatan. Sheenii waan hawaasni dalagu tana hawaasa biyyattiitti fakkaachuudhaaf dukkaana dhaqanii bitanii waan diimtuu tana afaan kaayatanii liqimsan. Wanni isaan liqimsan onnee isaan dhoyiteetti isaan gaggabsite. Edaa sheekaatuun qalbifatanii malee biitii waan diimtuu dukkaana irraa bitattu tana dhamdhama yookiin jiidha waan sanii jalaa liqimsiteetti goggoyduu yookiin firii waan saniitti tufti. Sheenii gaggabarraa hogguu beefatee abbaa dukkaanaatti dhaqee maaliif summiinatti kannita? Maaliif najjeesuu barbaadda jee abbaa dukkaanaatti ka'e. Abbaan dukkaanaa garuu siitu waan hin beenitti gale. Siitu harka keetiin if ajjeesuu barbaadee jaanii dubbii sheekarratti deebisan. Magaalaa Zabiidirraa kaanii magaalota Yaman hedduu qaxxaamuranii biyya Saudi Arabiyaa seenan. Jalqaba gaafa Jabuutirraa kaan isaan nama 4 turan. 3 Oromoodha, tokko immoo Somaaleedha. Gadadoo fi gufuu gufaataa imaltuu tanarratti isaan qunnamte Sheekh Muhammad Shahad Abdullee akkana jechuudhaan barreessan. Karaa kana hunda miilaan kophee malee, sinqii malee, gammoojjii yookiin barahaa Yaman warraa halkan malee guyyaa deemuu kan dandeenye. Jawwee fi bineensi adda addaa keessa yaa'u. Oduma halkan keessa deemnu rakkoo adda addaa keessa dabraa Xaa'if seenne. Saahibban kiyya lamaan tokko eega Yaman seenne Zabiiditti qabrii abbaa Somaalee Ismaa'il Aljabartiin ziyaara je'ee nu jalaa hafe. Kan Arsii immoo eega Beeytal Faqiih dabarree nu jalaa hafe. Anumaa fi ilma hindooyyee yookiin habootiyaa Sheekh Ismaa'il Ali eega baatii 3 miilaan deemne boodaan Xaa'ifirraa makiinaa yaabbannee Makka seenne. Warri Makkaa uffata jalaa gubbaa nu bite. Odoo magaalaa Makkaa jiranii guyyaa tokko hiree tolanii Kaabaa seenanii dhuka Kaabaa keessatti akkas jedhanii du'aa'ii kadhatan. Odoon Makka jiruu Kaabaa seenee keessa salaatee Rabbi kadhe. Yaa Rabbi Qur'aana kana hamma hiikaa isaa na barsiiftee maanaa isaa afaan Oromootiin hiikee ummati kiyyaan gahutti nan ajjeesin je'ee Rabbi kadhe. Khaaliqa koo gaarii gargaaraa hiyyeessaa. Niyyaan too dheertuu qabsoon bal'isa. Kararra na faayee beekumsa. Baatii hajjii keessa eega hajjii xumuraniin booda gara Madiinaa fuula deebi'an. Yeroo gara Madiinaa fuula deebi'an kana karaa Rasuulli dur irra deemanirraan deema jedhanii miilaan kophaa isaanii deemus seenan. Eega waa xiqqoo deemaniin booda nama hajjii raawwatee gala deemu tokko argatee wajji karaa bu'e.
nama kanaa wajji eega waa xiqqoo deemaniin booda sheekaan adda bahan. Usmaan biraa achi kutee ormi tokko isa qabanii namni achi dhiiftee biraa asmayte kun eenyu jedhanii gaafatan. Nama habasharraa hajjii godhee madiinaa rasuulaa ziyaaruu deemu je'een. Nama horii guddaan deemu nasahanii dhufanii naan marsan. Boorsaa guddaa kitaaba keessa kaadhee deemuun qabeenya sahanii na as oranii dadhaabbatan. Yeroon tun halkan walakkaa taatus ji'aatu jira halkan ni ifa. Isaanii afaaniin na dubbachaa jiru rabbiin matoobilii takka gaara gubbaaluuf as godhe. Gaafa san warri baadiyyaa matoobilii hin beeku. Matoobilii tana ashkara gaara keessa deemee nagee eegu sahanii dhaabbatanii ajaa'ibaa eegus seenan. Isaan jidduuf ittifadhee karaa ifaan matoobilii ifu keessa dhaabbadhee iyyadhe. Abbichi makiinaa naa dhaabee harka na qabee gubbanna darbee achiinaan deeme. Akkasiin rabbiin guyyaa san du'a jala na baase. Abbichi konkolaataa kun warra Suuriyaati. Eega sheenii waan deemuuf itti himee booda karaa kana warra shiftaatii jira nama 20 ol yoo tahan malee dabruun danda'an je'anii achii fuudhee magaalaa Jiddaa geessee maallaqa Suudii qarshii 5 harka kaa'ee karaa qarqara baharaatiin yookiin saahiliin karaa Madiinaarra kaa'e. دكتور محمد رشاد يونيفرسيتي أزهري خيستي إيغا برنوتا سايكولوجي جغرافي في سينا براتين بودا بيجيو مسريتي خطاب سدي هركسانيتين برريسن خطاب نيسان برريسن سينا هرر خنسينان أحمد إبراهيم الغازي خيسجرو ديرك مديني في دنيا خنشيكوتي في درقوت الرجرو في خطاب نيسدفان ولا لو حاملين ما دميسيتو برريسن دكتور محمد رشاد إيغا برنوتا أمرانين بودا غرب إيا غلوف فولا ديبيان garuu haalli biyyaa kan yeroo san jiru biyya galuuf rakkisaadha ture. Sababni isaatis barattoota amaaraatan mootummaan Haayile Sillaasee Masritti akka waa barataniif ergitee wajji Qaahiraa keessatti wal dhawan. Oduu tana akkana jechuudhaan Sheekh Muhammad Rashaad barreessan. Nuti barattoonni Islaamaa Misra baratu hundi baasabora hin qabnu. Khaanee safaaraa yookiin imbaasii Habashaa ta Qaahiraa jirtu dheenee caccabsine. Darasaa amaaraa tan Qaahiraa keessa waa baratu tumne. Eega daaqoonii amaaraatan Masri teessee waa barattu tumaniin booda waraanni Masrii ijoollee Oromiyaa wali qabee hidhe. Booda waraanni Misraa nu qabee ammaa tana dileedan ji'ee nu gaafate. Rakkoo teenya eega itti himne booda Koroneel Jamaal Abdunaasir bilisummaa barbaadutti nu kaase. Nu haala kana jiru Haayile Sillaaseen Qaahiraa dhufe. Walqabannee hiriira nagaa itti baane. Imbaasiin addunyaa ta Qaahiraa jirtu rakkoon teessan maali jedhanii nu gaafatan. Barattoonni addunyaa hundi kafaltii argatanii baasabora biyya isaaniitiin as taa'aa baratan. Nuti immoo mootummaan biyya teenya jirtu baasabora nu kennuu diddee dhukannee karaa dheefaatiin dhufne jennee himanne. Warri gaafas Sheekh Muhammad Rashaad wajji Qaahiraatti barachaa ture gariin isaanii hanga baratanitti Sheekh Rashaad qofallee miti sheekutii isaa wajji barattee Sheekh Muhammad Adam jedhanii warra Asabooti ammas Sheekh Muhammad Saalah jedhanii warra karaa galamsoo kana akkasumatti Sheekh Muhammad ammas hedduu dhagaa namni Sheekh Muhammad Rashiid jedhanii warra gaara murataati jara kana hundaa rahmina rabbii isaanitti haa jiraatu isaan cuftuu amma fuula rabbii deemanii jiranii.
madrasa mana barnoota kan afaan hedduu barsiisu sanirraa tokko afaan amaaraati wannin mataa mana saniitiif jedhe afaan oromoodhaa bal'aadhaa buuseensitiin jedheen jennaan qubeen qabunanti kanaaf jecha afaan oromoodhatiif qubee kaayee akka barsiisan akka baratanii ittiin dalagatan yeroo san mootummaan Haayile Sillaasee nama islaamaa kan biyya alaatti baratee gale garii ajjeeftee garii hiitee garii akka dalagaa hin arkanne goote kanneen keessaa kan biyya dhaqee dheeysee baqatee baheetu jira. haala kana waliin laallee jarmee tokko dhaabne yeroo san ambultii waan hin qabuuf yeroo teessoo taa'uu feene mana kiyyateenya. Eegasi uummanni keenya kawajjiin barannee ala yaa'an kun Jazaa'ir dhaqee kun Khaliija dhaqee ani immoo kitaaba hedduun allafe an biyyattii galee takka naannoo biyyattii galee dalaguun biyyattiyaaf hin dalaguu barbaada jedhee akkasitti karaa warra Azhari biyyattiitti na ergaan jedhee biyyatti na erga biyya Somaalitti na ergisiisu. Dr. Sheemmaa Marshaad Abdullee eega murteeffateen booda gara biyya Soomaaliyaatti na ergaa jettu iyyannaa gara Yuunivarsiitii Azharitti barreeffate. Yuunivarsiitiin Azharis iyyannaa saatana simattee bakka barbaadu akka inni ga'uuf haala mijeesseef barri kuni bara 1963tti bara Soomaaliyaan koloneeffattoota Ingiliz jalaa baatee ganna 3 teesseen booda. Waggaa gartee waan biyyaa bahaniif san argatanii baratanii walqixxeeffatan biyyatti galan hin qabanii biyyi teenya itti dhalanne tana akaakuu abaaboo keessatti nuti guddanne tana namni waggaa barate biyya isaatitti deebi'a. Waggaa biyyaa bahu seeraan baha nuti akka uummata Oromootitti seeraanis bahuun turre jechaadha. Bada'aati kopheen nurra dhumaa kaanis bahar nyaataa kaanii gartee dirreen bankaan gartee saharaa biyya namaa nyaataa karabbi baases bahaa akkasitti biyya namaatitti baratee namni keenya gurguddaan har'a olumaa hin guddaa'anii warri gartee biyya tana odoo deebi'e biyyee san keessatti sadarkaa tanaa olitti har'a sadarkaa irra jiru tanaa olitti gartee jiraataa jechaadhaan biyyi teenya. Warri Sheekh Muhammad Rashaad wajji barate gariin gara biyya Arabaa keessa achi qote gariin Jabuuti gale haa akka karooraan malee manaa bahee Finfinnee galee gaazexeessaa tahee TV Itoophiyaa yookiin Haayile Sillaasee keessa dalagu seene. An haala kana hunda waliin laalee booda biyyattii irraa fagaachuu hin qabu je'ee murteesse. Kaayyoon an ganama biyyaa baheef san galmaan gahuuf tattaafadhe. Ammas kitaaban taariikaa hedduu waan hin barreesseef taariika kanas hawaasaan gahuu yaade. Yeroo Suuriyaa ture san lolli Yahudaa dhihaate je'ee imamni Jaami'ul Umawii akkaataa lolaa na barsiisu ture. Ammas Azharii keessatti akkaataa lolaa bareetiin dhufe. Tana hunda hawaasa kiyyarraa hin roorroo deebisa je'eetiin dalage. Karaa qawweetii fi boombii hawaasa barsiisuu yaade. Haa ta'u booda barnoota dura jechuun na keessa dhufte. Inni dhugumaan gaafuma garaa fi biyya keessatti wanni jiru goma kana naannessaa uummata gartee istimaara kana hedduu hin fedhu arguun fedhu dhugumaan isaanuma kana namarraa dhoorga jedhee billawa fa'aa hidhatee waa meeshaa qaqqabatee deema ulee dhedheertudha hin fedhu isaanuma argu. Isoo Oromoon dammaqee yookaan waan isaa kan waan kiyyee beekee isa gargaaruu fi isaaf hojii qabuudhaaf isoo Oromoon yaadinitti waan kana keessatti rakkataa ture. Warri Azhar warri Yuunivarsiitiin Azhar nafuu biyya Somaalitti erginaa eegaati waan waxaniyyaadhaa kana iddoo waan biyyummaadhaa qabaatte nama akka keetii kana bakka nama keenya erginu nama akka keetii kana silaa erguu gaarii jedhanii na ergan achitti. Karoorri Masrootaa eega Soomaaliyaan afooshaa Arabaa jala galtee ni aroboomna jetteefuu afaan Arabaa barsiisuufi. Tanaaf egaa Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee nafaqaa isaaniitiin alatti baajeta mootummaa Masriitiin gara Soomaaliyaatti wanni ergamaniif. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Soomaaliyaa gahan
mana barnoota buuroo fi masgida mandara buuroo keessatti argamu guddichatti akka khutbaa godhuuf gara Soomaaliyaatti ergaman. Akkuma hajaa fi hajjiin walirra dhuftee baanan Sheekh Muhammad Rashad Abdullee erga istiraateejii isaatiif Soomaaliyaa filateen booda waan godhuu barbaade yaboon yookiin lafa jalaan gaggeessuu jalqabe. Gara Soomaaliyaa hoggaan ergan warri xiyyaa fi intalatiyya Azzaa Masrittiin dhiisee deeme. Duuba eegee yeroo dheertu adda deemnee yaanni intalatiyya Azzaa na ajjeesuu dhihaatee boodaan Azhariin warra xiyyaa fi intalatiyya Azzaa Somaalitti naa fidan. Wanni akkasuma godhe intalatiyya Azzaan isii dhalattee baatii lamaatiin odoo isii ilaalee hin quufin biraa karaa Somaalitti kute. Eeganaa ilmi xiyya Khaalid guyyaa takkaa baatii 11ffaa bara 1964 Bur'ootti dhalate. Haala xiyyaa fi haala isaanii kana waliin laalee walaloo afaan Arabaa hedduun barreesse. Akkasumatti walaloo ilmaan Oromootiifis hedduun barreesse. Taariikha Oromoo kunootinii himee irrumaan tuttuqee yoomin hundaa himee bar taariikhni isaanii waan nama jabeessuu bakka hundaa namuu walii haa odeessuu kan beeyne gaafatee kabeeku barsiisee bakka hundaa namuu walumatti kaasee biyya hundaa namuu bar akkaan jabaatee xiqqa'aa gudda'aan waan fedhu argatee wanni argataniin harka tokko tayuu bakka hundaa namuu mariin takka tayuu kanaaf ilmaan ormaa wanni isaan eeggatu bakkuma hundattuu harka wal qabatu abbaan isaanii tokko afaan isaanii wajjii ammas hundi isaanii waliin qaban hujii taariikhni isaanii tokko tayuu garree neemaa bakka hundaa isaa waliin barree